gaafatama qoonsiilaa sana jechuudha. Ammallee dubbiin isin bira jira jechuudha. Oodhii gasaa dhabame mana hidhaa namni keessatti raqee fayyaan maraatu namni fayyaa qabeessi namni fayyaan mana hidhaa keessa yoo raqe maraatee mana hidhaa sana keessaa ba'u. Isinii galee mana hidhaa sana namni fayyaa yoo raqe namni qaama miidhamaa miti namni lafa namni fayyaan itti raqee maraatu keessa dhaba akka inni raqee jechuudha. Namni fayyaa qabu raqee itti fayyaa dhabu. Isinii galee lafa namni itti fayyaa qabu raqee itti fayyaa dhabu keessa raqee jechuudha. Isa fayyaa hin qabne miti. Wallahi jecha nama dhabsiisa. Akka jedhanullee waan jedhanullee nama dhabsiisa jechuudha. Lafa namni fayyaan keessatti raqee fayyaa dhabu keessa namni qaama miidhamaan qaamni isaa miidhamaan tokko raqee taa'e imi maaltu godhama? Iyyataa ture naqabuuf deemanii poolisiitti na kennuuf deemanii qoonsiilaa dachii gadda Ashaangulitii boyichaan ergina. TikTokii kan ammoo na dhabsiiftanii ammoo isin kadhachuunis makaraa dhaabuma ittiin dubbannu hin qabnu. Waa ijoollee Jimmaa waa ijoollee maalii osoo hin taane dhimmi kun dhimma lubbuuti. Dhimma bar utuu amaara ta'e wanni isin hubachuu qabdanii TBD thank you. Utuu nama amaaraa wayii ta'e wal gargaaranii iyyanii lafa rukutanii achi isaan gaafatan. Isinii galee wallaahi biyyuma kana keessattuu naannoon lammiin biraa waa ta'e qaasa furmaata argate. Abbaan dhabe bakka. Fayyaan dhabe, abbaan dhabe, haqan dhabe bakka. Haqan dhabe, fayyaan dhabe, naman dhabe, firan dhabe. Silaati imbaasiin biyya kana keessa jirtu hojii koo jettee dhattee dhaabattee fi imbaasiin biyya kana jirtu fayyaan silaa dhattee dhaabbattee fi waan falmituu fi har'a hundi isii dhimma isiitti baattee asiin sobdee kana ittee karaa qabdee jechuudha. Taaduu siin eenyu jirate okay wucaa kana poolisii humna nageenya biyyattiitiin qabame mana hidhaa seene mucaa kana beekta miti. Okay si nama biraan si haaraa bara. Mucaa kana beekta miti poolisii biyyattiitiin qabame mana hidhaa seene jechuudha. Manni hidhaa biyya kanaa immoo baay'ee rakkisaadha. Namni fayyaa nu raqee keessatti fayyaa dhabaa jechuudha. Nama fayyaa hin qabne geessitee hidhuu miti. Nama fayyaa qabu miti nama fayyaa hin qabne miti nama fayyaa qabu mana hidhaa biyya kanaa keessa yoo geessite keessa inni kaan hin maraata. Meeqa mana hidhaa kana keessatti maraate namni fayyaa qabu? Namni fayyaa qabu meeqa dhaqee mana hidhaa kana keessatti maraate? Taaftaa godhaa hime. Ammallee ijoolleen makka keessa jirtan ijoolleen waraqaa eenyummaas qabdan qoonsilaa makka keessa jirtan wallaahi seenaan isin gaafata. Waan feetan hojjedhaa waan feetan godhaa baasa waan feetan taate. Ijoolleen makka keessa jirtan qoonsilaan makka keessa jirtan keessattuu qoonsilaan makka keessa jirtan kajala bu'aan hordofaa turtan kadheengadda viidiyoo waraabdanii piis baasee ji'a jaabaafneef jirra jettan qoonsilaan makka keessa jirtan isin ilaallata. Qoonsilaan kana dafee furmaata kaa'u qaba qoonsilaan jechuudha. Imbaasiin Riyaad taa'ellee achitti hojjechuu waan danda'uuf imbaasiin illee furmaata barbaaduu qaba. Isinii galee lafa namni fayyaan naqee itti fayyaa dhabu keessatti nama qaama miidhamaa miila isaa lacheen dhiiga isaa dhabee haqa isaa dhabee mana hidhaatti darbamuun baay'ee nama gaddisiisa. Maal abbaa keessanii hedda waan akka qoonsilaa imbaasiin biyya kana maal abbaa keessanii heddu waan akkanaa hojjennu hojiin keessan maayin?
maaluma hojiin keessan hime baay'ee wallaahi baay'ee nama gaddisiisa gadda caaluudha ani wannan dhaamu yaa warrooni warreen qoonsiilaa keessa hojjettan makkaa jirtan qoonsiilaan jirtu isin beekna adaraa kuttaa na baasaa jedhee isin kadhataa jira please embaasiin Saudi Arabiyaa jirtan please rakkoon kun rakkoo namoomaati please rakkoon kun rakkoo keenya hunda please aqaqqabnu please maaltu mudate mana hidhaa seene inni hidhame jechuudha sinii galee please embaasiin achi keessa jirtan imbaasiin Saudi Arabiyaa kana irratti hojjetee waan kana furmaata kaa'uu hin danda'u yoo ta'e imbaasii maaliiti reesin imbaasii maaliiti ree waan kana irratti hojjetee imbaasu kottaa na baasaa jedheeftu nachi iyyatu maal abbaa keessanii bilbila cufattu eenyu abbaa keessanii caaltan isin bor Oromoon isin taazabuuf teessu kottaati na baasaa waasiin dhabe gaafa inni jedhu maa bilbila cufattanii teessu maa bilbila irraan kaaftan inni dheengadde bakka bu'aa fudhatte maal abbaasaa bilbila irraan kaasu nama bilbila irraa kaasu dhabe jechuudha amma mana hidhaa keessaa ba'uuf nama bilbila irraa kaasu dhabe jechuudha imbaasiif communitiin makka keessa jirtan communitiin makka keessa jirtan waan kana maa inni hojiin keessanii hime maal bakka buutanii teessu Imi maaluma bakka buusanii teessu baay'ee nama gaddisiisa wallaahi baay'ee nama gaddisiisa lafa namni fayyaan naqeetti keessatti anna wanni na ajaa'ibu lafa namni fayyaan keessatti raqee maraataa jiru keessatti lafa fayyaan jiraachuu dadhabaa jiru mana hidhaa keessatti raqanii ol galchanii ija kanaan laaluun baay'ee nama gaddisiisa jechallee nama dhabsiisa jechuudha yoo wanta biraa dadhabee imbaasiin Saudi Arabiyaa irratti hojjete communitiin makkaa jirtan communitiin makka keessa jirtan waan kana hin dadhabdan waan kana sinii galee communitiin makka keessa jiru waan kana hin dadhabu qoonsiilaan achii waan kana hin dadhabu namni biraa dadhabe qoonsiilaan makka keessa jirtan waan kana hin dadhabdan akkasumas communitiin makka ammas waan kana hin dadhabdan dafaa furmaata kaa furmaanni isin hirka jira dafaati mana hidhaa keessaa gadi baasa yoo dhiiga isaa dhabellee biyya isaa galu biyya abbaa isaa keessa waan fedhatee jiraatu bar biyya abbaa ofiitti lubbuu dhabuun waan gaarii dhabar isinii galee biyya abbaa ofii keessatti yoo lubbuu dhabe rakkoo tokko hin qabu kanaaf ijoolleen qoonsiilaa makkaa keessa jirtan communitiin makkaa dubbiin kun isin ilaallatti please isin ilaallatti borseenaan isin gaafata please Oromoo bakka buutanii warra Oromoo bakka buuna jettanii teessan warri Oromoo bakka buunaa Oromoof dubbanna jettanii teessan borseenaa isinitti taate seenaan isin gaafata waan kanaaf furmaata kaa baasaa mana hidhaa keessaa hin dandeessanii baasuu baasaa baasuu hin dandeessanii baasaa communitiin waan kana qoonsiilaan achi keessa jiruuf communitiin achi keessa jirtan kottaa na baasaa jedhee utuu inni yaa jiru warri ijaan ilaalaa jirtan borseenaan isin gaafata akka irraa kana miti baasaa deemaati warri Oromoo bakka buunaa uummata Oromoo bakka buuna jettanii teessan seenaa jalaan baatan
hin dandeessan utuma namni biraa dadhabe baasuu hin dandeessan baasuu hin dandeessan asuma immoo rabbi si haa fayyisuudha innaan lafaa ka'u gurri koo tokko kun nan dhaga'u naaf fanameera waan isaan beeku innaa kanaafi warroonni makka keessa jirtan dhugaa dubbachuuf jechallee nun qaanfachiisinaallee maal oromoon maal taatan billaa aleikum maal oromoon maal ta'e qoy ana miti isa kana malee mubaaraki malee maal oromoon eegasi oromoon inni dheengadde iyyu sun dheengadde bakka bu'ummaan raqee fudhate sun eessa kutee irra bilbila irraan kaasu mucaa mana hidhaa keessaa baasaa innaan mana hidhaa seene masarat mana hidhaa humna inni hidhame jechuudha utuu inni abbaan maashinaa hidhamuu danda'u osoo inni maashinatti bane hidhamuu danda'u osoo inni miidhe hidhamuu danda'u osoo inni miidhe hidhamuu danda'u miidhamaan dhaqee hidhamaa bara inni fayyaa isaa dhabe dhaqamee aboo biyyuma akkamiiti biyyattiin qoy miila isaa dhabee kee ammoo yakkamaa ta'e dhaqee hidhamee bar fayyaa isaa dhabee miila lama dhabee kee miiluma dhabuun yakkamaa isa godhe isa hiisise jechuudha biyya keessatti community makka keessa ammallee deebinee isinitti yenna warri community qoonsilaan makka keessa jirtan waan kana furmaata ka duraani qoonsilaan hordofaa jira community hordofaa jira jedhaa jirtan ammallee isin barbaanna waan kana furmaata ka ammallee community qoonsilaan makka keessa jirtan namoonni waan kana itti dhiyeenyaan hordofuu dandeessan ammallee hordofaa baasaa achi keessaa waasii fidadhu innaan namni bilbila narraa kaasuu dide jedhaa jira jechuudha sinii galee waasii fidadhu innaan namni bilbila narraa kaasuu dide jedhaa jira maal billaa aleikum xiqqootii waan nama saalfachiisuudha bar sinii galee waan baay'ee garaa nama nyaatu waasii fidadhu dhamee namni bilbila irraa kaasuu dhabame jechuudha jechaan nama hanqataa jechuudha wallaahi akkam bareechineen dubbanne gurri kun waan ta'e wayina ta'ee jira jechuudha gurri kun akkan itti hedduun dubbanne kan na godhe jechuudha